Aangoo ka qabnu aangoo qabna jedhanii meeshaa waraanaa harkaa qabna jedhanii nama kenna miidhaa nama kenna sammuutti immoo dakkama kana. Maaliifuu namni Oromoo nama kenna nyaataa jiru dhiiga nama kennaa nyaataa jiru kana Oromoo fakkaate namni nama kenna dhiiga xuuxaa jiru kana jedhee asirratti baasa. Nama sodaa qabu miti yoo na ajjeesitti na ajjeesu. Sigalee namni ammoo sadafiidhaan nama dha'uun dullaadhaan nama dha'uun osoo namni takka balleessaan qabaatin jechuun namatti dhaga'ama. Biyya kee keessatti sadafiin sidhaa dullaadhaan sidhaa maal jechuudha kun mee maal jechuudha kun gaafii takka malee guyyama adii kana aangoo qabaa uffata meeshaa seeraa uffatee qaama seeraa kanaaf ammoo tiniin namni nama kabaja malee waan biraatiif miti. Qaama meeshaa godhatee haasawa takka malee badii takka malee asii gubbaa gasi dha'u sadafi jala gasi dha'u ol si deebisu maali? Argo yoomi akkanatti uffatamna namni akkana nu godhu ammoo kennuma kana namni ammoo tiniin aga yoomi ammoo tiniin akkana wal jalaa cal'isa. Lubbuun hin baati garuu haa ta'u rabbiin waa oolcha. Marumallee gadhee ta'uun hin barbaachisu namuma kennatu akkana wal godhaa maaliif sababaan maali? Ani garuu taatee lammaffaa yoo deebite suuraa maxxansaaf asirratti suuraa maxxansee fi achi booda aduu. Sheeka roobee kun kan taatu akkan itti ilaalutti waa lama. Inni tokkoffaan akka dhuunfaatti hinaaffaa jireenyaa isinirraa qabaachuudha. Namni sun akka dhuunfaatti. Inni lammaffaan immoo amantii fedhe keessa haa jiraatu ergama qabaachuu isaati. Amantii keenya keessa haa jiraatu amantii biraa keessa haa jiraatu qaamni aangoo yookiin wanni da'eeffatee ergama akkasii fudhatee deemu kun ergama qaba. Nama akkasii kana itti ilaaluun hin taatu lama deebi'a taanaan hawaasatti ibsuudha. Nuti immoo waan kana irratti hanga jirrutti waliin dhaabbannaa. Maaliif nuti keessattuu namni sheekaa nama siyaasa keessa jiru miti nama amantii wallaala qajeelchuu hanga danda'e tokkoon barsiisee wallaala gara dukkanaa keessaa gara ifaatti baasuudhaaf yaalii godhu. Kanaaf waan akkasii irratti lama deebi'e taanaan namuu isinirraa fudhata jechaadha. Gara miidiyaa ani lama deebi'e taanaan suuraa asirra maxxansa kalee akka nama seeraatti mana seeraa dhaqee hayyama wayii gaafachuuf jecha hayyama baasifadha jedhee ol seensisee matoora akka ol seensisu matoora ol seensiftaa jedhee waan dubbatanii miti kaalaa kulli ala taateen achi keessatti taate waan dubbatanii miti guyyama adii kana nama saalfachiisa bakka nama kee ka ati beeku hedduudha sanduuballee wayita maaliif jennee qorannee nama keessaan gaafannu hedduu namni sun nama keenya akkana miidhaatu namuma keenya akkana miidhaatu aangoo qaba jedhee uffata seeraa godhate. Alaa kulli haal lamuu deebinaan asirra suuraa maxxansee hin tagalaggalaan jiru duniyaa irraa tagalaggala malee yookaan isa waan godha yookaan waa godhan. Akkasuma beekaayyoo. Wallaahi jiruuma isirra irratti hunduuta. Tagalaggaltee deemu wayya. Biyya kee keessatti mataa ol qabattee deemuu dadhabdee biyya kee keessatti ammoo tiniin badii takka malee sadafiin gubbaa jalanaa ol jechuun baay'ee waan nama dhagayama. Zulmii hangana hin jedhamu badii takka malee. Sigalee innis nama waan seeraatiif kabaja. Uffata seeraa saniif kabaja. Innis nama uffata seeraatiif kabaja. Bira taree taanaan addaan galu. Maalis ta'u namni tokko yoo badii qabaate akka seeraatti xalaan itti baafamee waan barbaadamu sanaa fi mana seeraatti ni dhiyaata. Hoogganamaa dhiisaati hoogganaan tokkoyyuu maaliif namni heeraa fi seera biyyaatti ol jiru hin jiru jechaadha. Gara mana seeraatti dhiyaatanii badii himatamtanii fi deebii ni laattu. Kanaan achitti immoo qaamni fedhe aangoon of hirkaa qaba jedhee humnan qaba jedhee isin doorsisuu gonkumaayyuu hin danda'u. Hin danda'u. Kanarratti immoo dubbachuun dirqama. Isinii galeera. Waan isin gaafachiisu hin qabu jechaadha. Karaa irratti isin doorsisuu hin danda'u. Hin danda'u. Maaliif yoo badii qabaattan himanni yoo jiraate xalaa fudhatee dhufee xalaa chaappaa qabu. Qaama fedhaa dhufu xalaa chaappaa qabu beekamaa fudhatee dhufee
mana seeraatti isin dhiyeessu. Kanaan kalee jarrummaanuu wal lolte. isin doorsisuu hin Kalee danda'u. jarrummaanuu. Kalee jarrummaanuu walitti deebitee wal lolte. Baay'ee anillee as gara galee jennaan. Jarrummaanuu walitti deebitee seera malee nama dhahu. Ammootiniin ajaja malee mana qoratanii seensanii achi ammootiniin qoratama malee akkanumaan nama akka horii dhayaa ol oofuun maali waan jedhamu walitti deebitee wal arrabsaa walitti deebite. Laakiin namni xiqqollee kabajuuf seera jedhee uffata saniif nama kabaja. Alaa kulli haal badii takka malee namni lammata deebinaan anin tagalaggala jedhee jiruu duniyaa gadhiisa. Nama san suuraa asirra maxxansee kana jedhee anaaf inni jiruu duniyaa anatu gadhiisa yookaan isa gadhiisa. Qaldiin beeku biyya kiyya keessatti mataa ol qabadhee deema malee mataa gadi qabachuun beeku. Gadhee ta'ee hin jiraadhu. Akka quba qabaataniif isiniin jedhe. Akka quba qabaataniif isiniin jedhe. Rakkina biraa ka duubaa waan duraan duubaan jiruufi malee har'a namtichi kun lafumaa ol ka'ee badii takka malee sadabiin jechuun baay'ee namatti ulfaata. Baay'ee namatti ulfaata. Laakiin lamuu deebinaan suuraa maxxansee fi dhiiga Oromoo ka dhuge kana karaa keessaatiin illee gaafannee jira. Hedduudha namni kun nama akkana godhaa ture. Garuu deebinaan suuraa maxxansee yookaan atta galaggala yookaan isatti galaggala. Rakkoon qabu. Biyya kiyya irratti akkana ol jedhee jiraadha malee qaqqabadhee hin jiraadhu. Si galee? Kana wanni ammootiin sodaammaa inni luuyina ta'ee hin jiraadhu hin sodaadhu. Dhiira ilmoo dhiiraati. Innis ilmoo dhiiraati. Aganuma dhaamsa kiyya isin biraan ga'uuf yaa. Aangoo qabna jedhanii meeshaa waraanaa harkaa qabna jedhanii nama kenna miidhaa nama kenna sammuutti immoo daqqanaa duniyaa fidi jedhaniini birrii fidi jedhaniini moobaayila fidi jedhaniin hukmii shari'aa silaa akkanatti irra yaati. Ummanni kun ummata ulaagaa amma isiniin jedhe sadiin kana guuttate. Awwalan quwwaa qabaachuu ummanni kun alladhiina yuhaaribuuna Allah jechuun yuhaaribuuna ibaadallah gabrootan rabbii lolaniin jechuun warra shartii sadii guuttate ummanni kun tokko quwwaa qaba meeshaa qaba. لم وأن يكون في بلد المسلمين بيه مسلمة كيسجد وثالثا إفا بياني أكنا سيرا فرأتنين وصنم جر إفا بياني شرط إيسا دين كان قوتنان حكمي أما دبت كانت الرياء حكمي أنا أما دبت كان الرياء أبا برياتا واتكس قين كلام ربي ستة هزار تفسير ستة ماجر ulaagaa sadiin kana guutannaan hukmii amma ani si dubbadhe kana ummata kana rayyaa shiftaa jedhama warra gabroota rabbiitiin lol badii takka malee alladhiina yuhaaribuuna allaha wa rasuulahu ka rabbi yuhaaribuuna ibaadallahi gabroota rabbiitiin lolan ulaagaa warri sadi guuttate tokko shawukaa qabaachuu humna qabaachuu meeshaa qabaachuu wathaaniyan biyya muslimaa keessatti ta'u wathaalithan ammootiin iftoominatti duniyaa keessa rafu ummanni akkanaa kun ammoo maal ta'e yoo kasi ajjeesan ta'e hin ajjeefama shari'aa. Yoo kasi ajjeesanii ammootiin duniyaa si harkaa saaman taate ajjeefamanii fannifaman. Warri madhaba Imaamu Shaafii wa Abu Haniifa akkan ajjeefamanii illee fannifaman. Yoo ammoo duniyaa bichaa kasi harkaa saaman taate afamuuzii si qabanii harka mirgaatii fi miila bitaattu murama. Faallessanii wal faallessanii murama. Yoo ammoo si sodaachisan taate namuutti deebiisiin jedhanii afamuuzii si qabanii biyyaa baafaman takka Adaamatti hidhamanar ji'a tokko achi Shaashamannee dabarfaman istiqraaran qaban jechuudha. Akka inni namaan waliin baranne godhan jecha biyyarraa fageessanii takka asiidhan takka achiidhan takka silaa shari'aan akkan. Amma isiniife ifee jira warra asirra. Sheeka Roobeen nu ifee jira. Asirratti waa isin gaafadhu. Naam. Wanta akkasii kana aangoo qabna jedhee waan tokkotu hin qabaanne roorroo akkasii warra namarratti oofu kana ofirraa dubbachuun wal ta'anii ofirraa dubbachuun akkamitti ilaalama? Roorroo miidhamaa kana ofirraa dubbachuun shari'aa keenya keessatti akkamitti ilaalama? Deebinaan immoo warra ofitti callisu warra osoo rakkoo kana ilaaluu ofirratti callisu akka shari'aa keenyaatti akkamitti ilaalama kunis? Awwalan hukmii shari'aa waa maraafuu lafa gootee jirti. Nama mana sitti dhufe akka itti ofirraa deebistu shari'aan si gootee jirti. Gaafa mana sitti dhufe sun. Rabba asaa bahuu alal izza nabiin kenna.
Sahabaa isaa jabeen irra guddise. Luttuu miti luuyinaa miti sahabaan Nabi alayhi salaatu wassalaam. Ara'ee itamee naa odeessi jedheen Nabiin namtichi tokko sahabaan dhufee Nabii Rabbiititti namni wayii duniyaa sirraa fudhadha yoo naan jedhe akkam jennaan ittiin kennin. Yoo naan lele hoo loliin in qatalanii yoo na ajjeese yoo fa'anta shahiidati shahiide wa in qataltu yoo ani isa ajjeese hoo fa'uwa finnaari inni ibidda keessatti jaaniin Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf alaa kulli haal bakka itti obsantu jira bakka itti obsinetu jira. Bakka itti obsantu jira bakka itti obsinetu jira. Jazaa nama waasii godhe ni deeffatta rabbiin illee nama waa hisaabaa isinirra bahe fa'atadu hisaabaa irratti baha isinillee akkuma inni hisaabaa isinirratti bahe jedha. Warri zaahiriyyoota aayaa kana qabatee waajibaa iyyuu jedhe nama waasii godhe deeffachuun dirqama keetii iyyuu jedhe warri zaahiriyyoota. Alaa kulli haal sunnaadha. Walaakin ammoo bakka itti ofirraa deeffattu jira bakka ofirraa ammoo obsitutu jira. Haa ta'u ammoo roorroo tan ofirraa deebisuudhaaf tokkummaan barbaachisaadha. Yoo nuti tokko ta'an nuyi qaawa godhanne nu argee namni martu duniyaa keenya kun ammoo meeshaa qabna jedhee meeshaa naannoo dhahee akka nuti afaan hin dubbanne nu godha. Garuu namni akkana nama godhaa jiru amma munaafiqa. Munaafiqa wayita isiniin jedhu nama si keessa taa'ee si nyaatee sima waliin ammoo masgiida dhaqee sima waliin ammoo masgiidaa bahetu kamanatu achi garagalee birrii argannaan gubbaarraa ammoo sadatiidhaan gasi dhayaa asii ammoo tiniin jalaa ol si dhayaa asii kaskasiin gubbaa gadisiti deebisa. Duniyaa ammoo tiniin bootee ammoo tiniin ati galtullee isatu beeka. Maaliif ta'uudha? Maaliif wal nyaanna? Yoo nuti ammoo tiniin tokko taane diinillee nun ashannafu. Diinillee karaa nutti hin argatu. Ufumaa diina walitti taane furmaanni kanaa maali? Ka'ani jechuuf ol seenillee kana. Ufumaa diina walitti taane, ufumaa bineensa walitti taane. Nama mana keessaa si jiru alli ka'alaa akkam tahaa? Ufumaa diinaallee wal kennaa jirra. Ufumaa ofirratti wal ajjeesiisaa jirra, wal nyaataa jirra. Oromumata Oromoo deebi'ee wal nyaataa jira. Akkamii furmaanni kanaa maali? Kaan isiniin jedhuu barbaade. Taatee kalee ganama narra geettirraa sitti dubbataa jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتو شيخ خيا كيسن نما جرى والله ورينا جرى. أنا والله وانا سندبت اللي أمان في نجني أنا سنما دبسن وسينا قالوا مال سندرتي أبشر على رب ما تجراتي مؤمن أسا ربنا نما وما تكون تنقول انجرو لا ni jechaan biyya keessa taa'ellee nama sodaatu sanii miti lamuu deebinaan asirratti an suuraa kaasee asirratti maxxansee fi dhiisa nama gara maaliifuu namni Oromoo nama keenya nyaataa jiru dhiiga nama keenyaa nyaataa jiru kana Oromoo fakkaatee namni nama keenya dhiiga xuuxaa jiru kana jedhee asirratti baasa nama sodaa qabu miti yoo na ajjeesichi na ajjeesu. Sigalee namni ammoo sadafiidhaan nama dha'uun dullaadhaan nama dha'uun osoo namni takka balleessaan qabaatiin jechuun namatti dhaga'ama. Biyya kee keessatti sadafiin sidhaa dullaadhaan sidhaa maal jechuudha kun mee maal jechuudha kun gaafii takka malee guyyama adii kana angoo qabaa uffata meeshaa seeraa uffatee qaama seeraa uffatee qaama seeraa kanaaf ammoo tiniin namni nama kabaja malee waan biraatiif miti qaama meeshaa godhatee haasawa takka malee badii takka malee asii gubbaa gasi dha'u sadafi jala gasi dha'u ol si deebisu maali? Argo yoomi akkanatti uffatamna namni akkana nu godhu ammoo kennuma kana. Namni ammoo tiniin aga yoomi ammoo tiniin akkana wal jalaa cal'isa. Lubbuun hin baati garuu haa ta'u rabbiin waa oolcha. Marumallee gadhee ta'uun hin barbaachisu namuma kennatu akkana wal godhaa maaliif sababaan maali? Ani garuu taatee lammaffaa yoo deebite suuraa maxxansaaf asirratti suuraa maxxansee fi achi booda aduu. Asirratti sheeka roobee kun kan taatu akkan itti ilaalutti waa lama inni tokkoffaanii akka dhuunfaatti hinaaffaa jireenyaa isinirraa qabaachuudha. Namni sun akka dhuunfaatti
Inni lammaffaan immoo amantii fedhe keessa haa jiraatu ergama qabaachuu isaati. Amantii keenya keessa haa jiraatu amantii biraa keessa